wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyuma fumat isaatiif yaade tokko kan asli kan warra biyya bulchuun nagaafate kana warra deebii kannaa warra warra gammachiis ofuun na barreesse hiriyyaadha an gaazexeessaadha warra gammachiis ofuun nagaafate nutti hinaafaa jedha toora gammachiis dhufna toora isuusuu kana deemnee finna toora isuusuu kana finne jimarratti waa lama deemu jira Kawan walra deemta kawan karamni sheekaa nagaafate si hima malee akka hin daganne boodara nagaafatta asli akka hin daganne asli tamurti guutuu adeemnu maaliif gaafii yeroo wadduu dhuftu laala. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa baddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreeti turte jimaan biisan keessatti. Foon harree beektan waraabessi bushaa oduu mijoo nyaatee fita. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kajeewun hin galmaa'u ture. Others kajeewun galmaa'u ture. No jimaa jaa barreessaa kajeewu. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa kafitu jimaa ta'e osoo jiru haraamee sun dandeessanii irra qabsoo jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu dipaartimantii agriikaalchar jalatti diviizhinii jimaatii jira. Jimaan loobii mataasaa qaba kuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa hin filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan. Maaliif deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keeniyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kuunu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduuf jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan qaqaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna westii keessattis. Qabeenya keenya. Jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo iyyaa'ee dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuu fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaan miidhuu jiran tokko wanni maal jenni oroo fira ijaan kun saamicha. Awwadaa ka godhe jimaadha. Awwadaa mamaa oonte. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsooneeti federaala jala baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaba. Qaratni achirraa gurguramu saa taatu wanti bira. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oro fresh tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waay maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordoddee bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan. Hawwaata min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uudha barbaachisa. Ta maafiyaadhaa irra keenya jirra. Hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Bal'oodha. Waan hin dhaabeef immoo ni qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhata yeroo ittiin eeyina garummoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaa miti haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun
akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraa atiin taarsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina Arsiitis. Godina Arsiirraan eegalle. Wallaggarraa eegalte. Namoonni hedduun Arsii jettan amma nuun jaa. Gaafa dura rabshaan Wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe. Hanga Wallaggaa dhaqee hanga Asoosaatti dhayine rakkoo sana hambisuudhaaf. Nu har'ana eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif Abiifaan they took Oromo for granted. Beeyte they took Oromoo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaa naquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftiisaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat ka jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka Faqqadaa Abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo Bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama isaan tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda Beegii fi Gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo inni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti kan jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee Lixaa Gammoolaam, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhadhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gahan nama mana teessu cafaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaa hoggaa baay'ata du'arra haftee ni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dhayite. Taanoo maal godhan beektaa? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhanii qoonna jedhaniiti. Yaadanii warri diyaaspooraa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gabbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa tureef. Balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli baddaa Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin ba'u ibidda koboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa galee kana gad erganii Amaaraa ajjeesanii Amaaraa hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meeshaan ni beeyna. Ijoolleen turii ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaaraa ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii ittiin deemaa jiran jechuudha. Maali boqon? Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraa isaan irra deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruu aanaa Asakootiin kotorbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan Asakoodha. Keessattuu lafti caffaa jiran sun ni beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf Arsii gara gadii gara gololchaa kana gabbuudhaaf asiin Shawaa baha gabbuudhaaf Arsii baddaa calaalutti ba'uudhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo san jiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerraa Elemoo Faayisal qawwee dhukaasan xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliif baddaattis ol baata, gammoojjii hawaasittis gabbuuta, bita gortee gara baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa'oon hoggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayila Sillaaseen fa'aa eegalan darguun itti fufe. Warri Ihaadeegis kanuma godhuu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraati miti. Waan harayaa miti. Asakoon akkasi. Seeruu fudhadhaa. Seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata baaletti. Gara tokkoon cilaalutti ol baata. Gara kaan Arsii lixaatti gara gadeebitti achi deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana ijoolleenis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanni bakka sani dhaqee amma fakkeenyaaf ganda Abdiillu maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irra dhayitee hoggaa laaltan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliif
Riphee lolaan bakka sanii akkan dabarreef kajaa'uudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata kan rakkoo keessaa baafnee hojjan taate naamusni murteessaadha. Riphee lolaan uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataa naannoo hin qabne guddatu. Shiftuma ta'ee hafa. Mootummaanis waggaa riphee lolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baatee akka Fiqaaduutu weefaa jedhanitti galaana goyseetiin qurxummii qabadhe jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka doktor Ammatteeti. Galatoomii ulfaadhu xiyyatti de bakka uummata Arsii kana Harargee kana waan murtii guutuu irraa hafte si yaadachiisee tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara xiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhaggeeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawaatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'anii nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsi illee danqaa godhata. Amma uummatuma keenya ka Arsii ka Seeruu Abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 mana kara 20,000 gubatee jira. Asirratti namuu quuqamuma dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa kun qamadii dheedhii bitaa kun zayitii bitaa kun firaashii bitaa homa garaa godha. Waan gariin immootu uummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Uummanni kun kadhataa miti kadhallee hin barsiifnu. Deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yeroo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana uummata kana deebisanii yaada ijaaru mana kana guban kana ijaaru moo karaan ittiin ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa uummanni keenya Harargee buqqa'e lootorii uummataa tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi uummata buqqa'u kana sila bakka manni buqqa'etti namuu haguma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een uummata kana achi deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatii fi furmaata kanumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaatiin ana Jamaal. Sagaleen kee dhagamu. Sagaleen hin jiru? Tisqitee afaan sirreeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatii wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma Seeruu Abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee Aanaa Gobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasofnee jira. Uummata kana ji'a 3 dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisanii fi hadha gongomaa lafatti badheetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroon fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadha badheetti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko ganda keessatti hafan riratti hafan horiidhaan achitti hafan daa'imman isaanii harkaa beeloytee ammallee kan gongoman naqan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana rira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraana itti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa Gobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen Baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Rira buqqaatee jirti tokkoffaa irratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soondiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warra warningiin itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru. Warra dhumate keessattuu warra
weegee harannaa gara naannawaa daabbaa asiin hanga Ossa'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u uummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii bushooftuudhaan buqqisan uummata naannoo kanaati at least xiqqaatu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennamee fi bu'aan bu'eefii jira agasan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettafe? Uummata kanaa yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqameetiin dhumataa jira. Ayyee godina keetii sannan beekaa? Yes. Gaafilee akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafilee akka ol ga'uuf ka dura irra gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii keessatti aanaalee 20 keessaa buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha the center of crisis at this point arsiidha. Dura Wallagga turee shawaatti dhufee arsiidha. Garuu Harargee lixaa shawaa bahaa shawaa kibba lixaa Soddodaa cirraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyatti namni miliyoona tokko oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kana furmaanni dhufu maali? Gaariidha amma yeroo tokko seeruu irratti fokus gochuun takka ganda sana irratti fokus gochuun maanejmentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti tokko yeroodhaaf namni bu'aa. Wanni godhuu qabnu waan ittiin jiraatu waan yeroodhaaf ittiin nyaatu nyaata nyaatu geessuun gargaaruun barbaachisaadha. Waaraa garuu qe'eessaatti akka deebi'u qe'eessaatti immoo akka deebi'uuf nageenya buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaabatu maaliif laal wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira ka Somaalees kan deebiin jira ka Oromootis Baalee jira Harargeedha jira Somaalee keessa jira jechuudha. Boorana keessa jira jechuudha. Wallagga keessa akka buqqee Oromoonis buqqee hin deebiin Amaaras hin deebiin naannoo adda addaatti. I think Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qe'eessaatti yoo hin deebiin akka mooraalee bakka biyya Keeniyaatitti amma 20 tursiisuu hin dandeenyu. Kanarratti dalaguu barbaachisa. Hariiraa kanallee waliin qabatu garuu ati taphaqa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namuu keezii specific ta'e qabadha amma laal waan bareedaa amma arginu sinima. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keezii tokko specific godheetti deemu jira jechuudha. Mugurbaan kun immoo godin kuni yeroo hunda gaafa bilbilaa bilbiluus gaafa feesbuukii katabuus gaafa hunda dubbiiriiraan fida jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba irra kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma. Namuu qe'ee isaatitti maaliif goonni abbaa keessa jiruuf nifa. Kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi riiraa adda kanaan lolaanii miti qabuu eeggatu manni riiraa. Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf diil Imireet wajjin godhame irraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf jedhamee uummanni kun bosonni kunii fi uummanni riiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasuma walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaan jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni gargaaranii adeemtanii gaafa shanni xoofi raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diinshoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's not fair haalli tiriyaa san waa haa jaan immoo oggaachi buqqaasanoo. Gammoojjiitti gad ergan. Uummata baddaa gammoojjii nuti baddaa gammoojjii namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessattuu uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee ulfaata. Odoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin ijaariniif dachii isaanii qophooyte hoo kaabineen walii hirtee isaaniiti jechuudha. Shira hamaatu uummata riira irra dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte.
Doktor maal kaasaa ture isa reefu ni naafta akkas. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi ustaazni illee jidduu qaamalleen dhufanii inboksii waan ta'eefi gaafin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jiru kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna Abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isintu dide moo isaantu isiniin mari'achuu dide jedhan gaafii inboksiti deebii isinirra eeyyu. Ayo galatoon mee hinaaffaan maali? Shofeerri miskiinni shofeerraa baddee isaarraa jimaa fe'ee dhufu osoo adaamaan gahin hin alaakamin hin ajjeefamin jechuutu Abiyyitti hinaafudha. Maafiyaan wal jaartee miskiina hiitee cafayitee maallaqa baankii isaa keessaa hin naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafuudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture murtii guutoo siniif hin baasa viidiyoo san. Wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase oosirritti hin dhooyine huno amma gubuuf deema gaazaan tuqate jaanii haasa'u jiran laayif ta'anii ilaalan warri mootummaa diroonii qaban amma mootummaan akka durimi ooraalsitti hin argitu diroonii dhallaalu jiran lafa buusuu dandeessi dhukaafnaan namni irraa dheessuu danda'a osoo isaan laalan itti dhiisan jechuudha. Maaliif namatti gadi hin dhiibne nageenya namoota ergeetii jechaan ni godhe. Shakkii turree amma dura bara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni dhufu irratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jee iyyuu nu laallatu jedhanii. Asiin gara salaalee kanaas akkasuma jechuudha. Kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa kana dha'uun faan waan waraana guddaa barbaachisuma. Diroonii gandara deemanii ijoollee takka takka irra dhukaasaa oolan. Ijoollee ribeelolaa Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii akka xumaashaatitti uummata kana eeguu ni danda'an. Maaliif diroonii waa lama hojjetti? Sarviilaansi and attack ni ilaalti laayif si garsiifti waan ta'u jiru. Dhugaas ni karaan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi sarviilaansi dirooniidhaan eegama 24 hour. Waan hin torbaan dabre irra gahe qabatamaa jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran. Waa'ee tokko warri saamu keessa jira garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis. Uummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu fi waa'ee saamamuu kanaan bizi ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka hin yaadne itti godhaa jiran jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harree fe'uu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame inni bitanii daaraa bitanii 22 billion maallaqa biyyaa waa'ee kanaa dubbachuun Abiyyitti hinaafuudha rabbii jaati. Wajjin dalaguu hajamu kan ni beektanii waa hedduudha yaalle. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama ajjeesanitti ni naafa. Maafiyaa 120 jaaranitti ni naafa. Uummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetti ni naafa jiran. Sanii miti. Ankalee isaas ijoollummaa ni qabsoo garas seeni. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhufteetu ija kiyya duratti waanin argetu qabsoo na seensise.
saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee teenya irratti simbal jedhanii hoggaa nama mana hidhaa keessatti gabaree sana laal. Ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa janti nu bira. Astiin dagachuu hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansantuu qabsoon na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture yeroo ga'a sadii dhiisee keenya jiraachuun ture. Hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebise. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaanee maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide. Mootummaa Oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadhaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa fudhatte hoo wanta akka sararri daggataa bara. Qabsoo qeerroo ti fakkeenya akka ta'e qabsoo dimsaa chiniisamaa jedhamu. Ka gaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjiit irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan uummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashis irraa fincilsiisee dhoorkee mootummaan itti dhufte yoo jara kana yoo akka deebifnuuf taate malee jarri kun ammallee lukkaa jedhanii deebisan. Kanaaf sheekonni fi ustaazonni yoo qabsootan keessa jiraachuu baattan afoo hin halillahi. Garuu isiniitu isin jechuun bara ustaazotaan isa koreen 17 kadhaa achi keessa qabsaa'e. Jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameeti harka dhufe. Kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu. Ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma booda immoo kana booda wanni duuba nama deebisuullee hin jiru. Ustaazonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu waliif fidan beeku. Yaalan dhugaa wanni gochuudhaaf. Wanni isaan jedhanis ni beeka. Manguddoonis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadaniif. Kabajaan qabaaf yaalii isaanii saniif. Wanni hin taane garuu isinitti hima. Zulmii osoo argan. Nama akkana buqqa osoo argan. Shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa. Karaawwanni kanaan dhufan ammallee karaa tokko jira karaa baddee isa irraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee namni dhufa. Ittiin sanillee itti cufuun oolle. Halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Sanumarratti yoo hafaawanii uummata fixaa jiran. Karaa san irratti amma laal. Ifiifuu karaa sana deemuun du'a beeke. Asuusuu ari'aa. Uummata kanaaf dubbachuun laal. Mootummaa waan nu gooteef nu godhallee ajaan galatoome. Garuu immoo boona mana ajjeesin ajjeesu irraa dhoorki. Saamichi amma godhamu kunoo. Ka dukkaana irra deemanii akka shiftaatti milishaa fi kaabineen namarraa guurtu boo hayitii teetan haqa namatti hin dabrin namaan jechuun tun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha. Kana egaa Ana siyaasa. Oke, monitorri mana Galatoma ulfaadha. nama buusina seera maleedha. Galatoma itti fufaa. Okay. Galatoma ulfaadha. Ijoolleen monitora qabdan. Neetworkii keetti natti fakkaata. I think hawaasni keenya kabajamaan uummanni bal'aan namoonni 86,000 wal geettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatoma ulfaadha isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma inni hubaan dooktarii keessan ka biyya chaayinatti waggaa 27 barate Haayila Sillaasee as dhaabbata uffaata jedhanii asumaan promoot godhanna dooktarummaan xiyya jawaariin birallee naageetti alhamdulillah. Galatoomaa ulfaadha namoonni as jirtan hundi keessanuu galatoomaa asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti mana dhuunfatii miti waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaa warri kanaa gariitu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoona ol qabanii abbaa nama hunda abbaa Oromoo hunda abbaa Oromoof Oromiyaa fooloo godhaa miliyoona akka galchitan abdii qabna galatoomaa ulfaadhaa namoota carraa hin argatin keessa Oro 86 garuu areeda isaan ture Abu Sabraddiin dura carraa kenna
in dheeresina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana Jawaariin gaafii gaafachuu barbaada. Daqiiqaa lama qabdanii jechuudha. Akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa lama keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan Jawaariitti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu. Galatooma alfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsitee gaafii kiyya kan dhiyeessuuf galatoomi carraa naa kennuu keetii fi akkasumas assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh haaji jechaani. Ijoollee daangaati egaa gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaatti hojii wal qabatu kan gaafachuu barbaadu. Daangaa keessattuu Baabbilee irraa mi'eessoo bordoddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru aanaa mi'eessoo irratti jalatti bordoddee gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamamaa ture itti haasawamaa ture. Ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana lammaffaa ajjeechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaa'u akkuma itti fufetti jira. Furmaanni waan kanaa yoo maal tahaa akka keetitti tokko kana lammaffaa dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen waan amma sooshaal miidiyaa irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhuguma ni jira. Wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu fi kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada. Sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee uummata Islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture ni dhalchite jechuudha achi as dhufu. Yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti uummanni Islaamaa illee hanga takka mirga isaanii malu san harkatee jira. Marguma uumamaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaati. Gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja'u san asliin kaasee jira galatooma. Ayyee galatoomi. Kai jar so deebifnee Orro itti aansi namoonni yaada kannate saniif hin gabbu'e nama jalaayi namootni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha. Gaafii namni akka gaafatu Aslii fi Hamzaa mana akkasii keessummeessa Orroon itti haafufu walirratti deebisa. Orro itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee Jawaarilleen asirratti argamu feetiif hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Ummatti gaafii kiyya seena gaafii gaafii. Sagaleen kee hedduun dhagamu Oro. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagama Asli. Eesin daga. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom nama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun uummata dimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasii qaban warra lakkoofsaa xiqqaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti ciminaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoo maaf kana naa deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tama kalee yeroo qabsoo maaster pilaanii qabsoo qeerrootillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame
gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii bosona kana seenan. Ilaalcha ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon kenna qawween malee furamu jedhaniiti itti jirani. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun dandeenya hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatte qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirra dhumata jettee jirta. Akkuma jette san siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo Lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirra illee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokko luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafiitti si dhiyeessa fixadhee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha. Gurbaan beeksoo kaase. Edaa waan takka osuma waan furamuu osoo danda'u balleessanii jira. Waan hin qabatamaan beekuma gaafatte. Rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatti gangalataa dhufe. Gangalataa dhufee referendamii goone jedhanii haalata qaba referendamii ni beekna. San booda bara qabsoo qeerroo kan ittiin daamsana jedhanii uummata wal fichisiisan. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san waggaatti deemu. Tokko kan yeroo gabaabaa nagaa buusuu lola dhaabsisuu fi nagaa buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun misoomaa fi hawaasummaadhaan wal hidhataa akka deemu jiru development project baafneet kan deemne jechuudha. Moyyaalerraa hanga hardiimitti hanga lafa teessanii olta nama karaarra jirtu tana. Maali gaa? Dooba? Doobaan gaman hanga mi'eessoo dabartee gara Awaashitti dhuftu kanatti. Bordoddee Awaashi. Bordoddee. Hanga bordoddeetitti moyyaalerraa hanga bordoddeetti gosoota lamaan jiran. Hanga konfiyuuzina godhanitti gaafa tokko waan ta'e ni hima. Gosa lamaa dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoftu afaan Somaalee haasofti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin beektu afaan Oromoo haasofti. Gara baabbilee kanaan si'a. Manni kun wal keessa jira. Wal loluun barbaadanii wal lolchiifamaa turan. Araaraas godhachuu barbaadu. Garri Booran irraa kaasee as hanga Iisaa fi Ituu jidduu jirutti sanii gaditti hanga gosa balbalaatitti nama finnee mariisifnee Finfinneetti, Dirree Dhawaatti, Naayiroobiitti, Dubaayitti, Ameerikaatti, Awurooppaatti marii bal'aa goone waan san dhaabuu dandeenya. Karoora itti aanu kasilaa mootummaan fudhatee manguddootaas mari'achiisee seenaas laalee seeraas laalee daangaan san akkan sochoonetti furamuu qabu ture. Hin goone dhaaban. Amajjaa nageenyi dhufeeti amma lamaan dabre kana waggaa qabsoon eegaltu deebisanii eegalanii jechuudha. Ammas taatu dhaabbachuudha qaba. Maaliif bara hedduun deeme hanga isa baalee ganda garra riiraa kana gad hanga madda olaabutti deemee daangaa Oromiyaa ceenee laalle warra obboleeyyan keenya Somaaleetiis. Nam mudachii fi ni beeka. Wanni godhuu qabnu maali? Tokko nagaa buusuu, lammaffaa daangaan ifa godhuu, sadaffaa projektii
gurguddaa ummatoota daangarra jiran kana waliin akka misoomanii fi hidhata amma resource scarcity illee jira kontirbaandii hedduu kan uummata kana lolchiisu jechuudha. Kanaaf piroojektota gurguddaa godhu Itoophiyaan waggaa dizaayin gootu nama beektaa mana akka ifii ta'u ijaarratame akka isaa ta'utti warri ijaare akka isaa ta'u ijaare. Fakkeenyaaf waa'ee gumuruukaa kana yoo fudhattan waa'ee kontirbaandii maal godhu kana bakka biraan jiru warra naannoo Somaalee Oromiyaa gama bahaa fi kibbaa qofa jiru. Moyyaalee kaasii hanga gara Somaalilaandii seentu kana kanuma jiddu ka waraanni gannatamee deemu. Rabshaanis guma waraanni achi deebi'ee godhamti. Kanaaf diinagdee kanaas diisentiralaayiz godhu. Diinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaa harki 70 Finfinnee naannoo irratti hirkatti. Maaliif fiwudaalonni waggaa jaaran akkasii diizaan godhan. Diinagdeen Itoophiyaadhaa keessattuu uummata qonnaan bulaatiif uummata tiifatee bulaa gara gammoojjii jiru kana irraa saamuudhaaf malee takka itti kennitee hin beektu. Uummanni Harargee waa keessa jiru bar baay'inni isaa xiqqaaseera. Probably 7 to 8 million. Harargee lamaanii meerii jechuu jiru Harargee bahaa qofa. Bajanni Harargee bahaatiif ramadamu ka Bishooftuu waan caalatti fakkaatu Bishooftuu naannoo sana. Kontribuushinni garuu yoo laalte TikTokiin naayyamu malee waan tan akka gaafatan yaadee karooraa fi sassaabbii galii bara dabree kana hin qabamma. You can't believe it waan godinoonni kennan. Godinni Wallaggaa fagoo jiru, Arsii lixaa fagoo jiru, magaalonni garuu hin kennan. Maqaaf illee yoo taate mootummaan dargiitii fi mootummaan yaadee rural center turan baadiyyaa irratti agricultural development waan akkasii qaban turan. Tun garuu harka tolfatteetuma mootummaa magaalaadhaa taate. Mootummaa magaalaatii fi mootummaa haayiweedha. Risoorsiin uummata diyyattu kanaaf uummatumti keessaa baane. Aanaan keessaa dhufe sitti immoo buna Harar jedhamu kuni bookee fi gololchiituudhaa dhufa. Aanaa sadii akkasi. Bunni tokkoffaan Itoophiyaadhaa buna sani. Buna san kiiloo takkarraa yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte aanaalee san saantimni 10 hin dhufu. Yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte saantimni 10 hin dhufu deebi'ee. Ni beektan gaa ijoolleen naannoo keenyaa ni beektan. Kanaaf ikonomik moodel Itoophiyaadhaa riidizaayin godhamuudha qaba. Ikonomik zoon irratti keessattuu ikonomiin lix bahaa akka intigireet ta'e waliin ka'utti. Fakkeenyaaf ikonomiin Harargee fi Baalee Bahaatiif Somaalee kun akka waliin ka'u irratti hojjechuu barbaachisa. Ka Booranaa fi fakkeenya waan isaan godhan bar waan darree isaan godhan. Gaafa dhaqee ni yaadattan Itoophiyaa Airlines dhaqeetiin ture. Wanni tokko CEO isaanii wajjin haasofne naannoo uummanni keenya tiifatee buluu jiru kanatti eerpoortiin tanamaa osoo hin ta'in eerpoortiin fe'iinsaa akka ijaaramtu. Fakkeenyaaf bakki propose goone Mooyyeelee fi Nageellee ture. Nageellee Booranaa ture. Maaliif jenne isin fakkaate? Yeroo hedduu galaaltan uummanni keenya kun loon qaba re'ee qaba boonni dhufee jalaa fixa. Horiin Booranarraa fe'amee Finfinnee waggaa dhufe gatiin isaa hedduu gadi bu'a. Maaliif waan fe'iinsaa waan maaliif jira jechuudha. Horiin sun garuu re'eenis horiinis achuma qalame xayyaaraan fe'amee Saawudii yookaan kutaate Saawudii biyyoonni Arabaa kun ni fudhatan. Xayyaara maal godhan beektaa? Yaabeelloo ijaaran instead of Moyyalee. Moyyalee iddoo ga'u ijaarame namni keenya ka Keeniyaa jirus nama keenya Keeniyaas ka jiru wajjin ce'ee ka gamana jirus ka Somaaleetis ka gamaa gamana jirus koonsorraa kaasee itti fayyadamaa jechuudha. Nageellettis yoo ijaarte Nageellee yoo ijaarte Baalee Bahaa Gujii Soomalii waliin fidaa jechuudha. Isaan hoo maal godhan kanarra godina ijaaraniiti gosoota waliin naqu irra deeman. So san kanarraa hin maqee immoo wanti daangaadhaan wal qabatus beyond border dispute. Wallola daangaa bira dabarree hawaasni daangaa irra jiru kun bar wal lolchiifamu waan hin jirre irratti bar maarra wal loltanii jeeni bar Baalee dhaqee wata kan jiru bishaan hin jiru wata kan jiru. Dachi irra wal lolchiisan. Wal lolchiisuu cina manna osoo akka isaan waliin guddatan godhanii irraa faayidaa qaba. Kabiraa waa'ee Alshabaabiin kakaafte waan isa riqoo qabu beekan tun waan
fashalsaa siin ga'e hangarraatti waan ittiin boonu keessaa takka. Sirriitti illee dheeressee 2006 jahamu akkasiin si'a. 2008 osoo Obaamaan aangootti hin dhufin naannoo san duratti walga'iin tokko Stanford University turte. Walga'iin warri Itoophiyaattis warri biyya adda addaa tokko dhufee haasa'u turan. Gaafasiin maal argee Oromiyaa kana keessa finxaalessummaan dhufu jira jedhan. Sabuu jarri kun biyyuma nanti dhaldhee keessa qoree deemee qoree miila na jiraa turtee bishingaa nyaadhee waan meeqatti rakkadhee haasa'u jira immoo. Tabiraa haasa'an. Hordofnee boodawwan sun alaabaa isheen dhufte. Alaabaa ishees maali? Ekstreemizimiidha. Ni beena warra hadraati warra tooyidaa jedhanii warra bashuun ni jirti ni beena keessa guddanne. San bira dabaree nama ol ajjeesu warra agarree nuti. Nama amantii biraas ajjeesu agarree nuti. Nama muka qawwee hidhatee deemu. Sheekota waliin waccoo taate malee nama waliin deddeeramu takkaan agarre. Shirri kun maali? Shirra they want to securitize. Waan reefu ni ilaal. Boordara amma gumrukni keellaan eessa jira. Booraan ilaal. Maafiyaan booraan eeggan tokkaan tokko hojjaan gosa keessa galanii. Booraan mee isin gaafadha mooyyaalerraa hanga yaabeellootti keellaa meeqaa jira. Bakka biraa keellaan akkasii ni jira hin jiru. What is the game? Maali namni hayi mooyyaalerraa fidatee namni yaabeellootti yoo gurgurate wanni qaratamaa ooluuf maali biyya biraan dhayine. Kun bakka biraan jiru. By the way, meeshaan hoggaa gad deemtu hin qaratamtu beeke. Meeshaan ammoo hoggaa gara hoggaa chiila deemtu. This is extraction. Saamicha wanni isaan godhaa jiran. Ta'amma Al-Shabaab jaanii oofan duras kijiba. Deengadda hoggaa wanni kun kaatu Profeesar Beekama dhimma Baalee sirri qorate. Sirri qorate afaan keenya dubbatu dhimma Islaamummaa Itoophiyaa irratti ekspertiin warri Ameerikaatis warri Awurooppaatis ekspertii number 1 yeroo ammaa fayyadamanii hin gaafadhe. Ookiyyaa. Sagara Baalee kan wanni akkanaa ni jirti jedhanii qorannaa ta'een agartee jennaan kijibaa kunii naan jee. Olola mootummaa qofarraa hin dhaga'e malee keessa deemeetiin laalee amata dabree kanaa wajjin ture. Ijoollee fadhiisoo tokko jira kadhannati jedhanii walitti qaqqaban ijoollee beekumsa hin qabne kontekstii kan hin beekne. Kanuma dhaqanii nama darasaa argan hunda walitti qabanii fidanii onni jedhaniin. Al-Shabaab humna badaadha. Biyya teenya keessa seenuu qabu dhaamuu qaba. Garuu hangarraa hafe waan mootummaa dhooyiteefi miti. Waa lamaatu waan tokkotu hambise Al-Shabaab Itoophiyaa akka hin seenne. Itoophiyaa akka hin seenne. Somaalee naannoo Somaalees naannoo Oromiyaas akka hin seenne. Naannoo biraas akka hin seenne. Maaliif? Uummanni Somaalee cunqurfamaa ture baroota dabre keessatti. Garuu siyaasa amantii sun osoo hin ta'in siyaasa sabboonummaa naashinaalizimiidhaan mobilaayiz ta'e rakkoo isaa ekspas godhaa ture. Gaafa warri akka Al-Shabaab kun dhufu sammuun namaaf onneen Soomalee Itoophiyaa keessa sabboonummaa sabaatiin ethnic nationalism qabamee jira bootaa dhabe. Oromoo keessattis Oromoo nationalism qabamee jira bootaa dhabe jechuudha. Yaaliin hin godhamne jechuu miti. Ammas qabatamaatti arrafa amma makalakayaan bordoddeedha. Bordoddee yaani bordoddee irratti Al-Shabaab qabnee jaanna. Hoggaan adda baafatu jarri muslimaa miti. Oromoo illee miti. Kun shira warri shira xaxu mootummaa keessa jiruu fi bakka biraa jiru oofuu fi gowwaan keenya osoo addaan hin baafanne dubbiin laaqqatu. Keessa dhalanni uummata kana ni beeyna nu caalaa miidhaa Al-Shabaab beekuu hin danda'an. Maaliif warra keenya amma arsii keessa maal jedhan ummaan tiyya warra tuulamaati salaaleedha. Abbaan kiyya arsiidha ummanni keessa guddanne uummata Harargeeti ituu fi nooledha. Arsii bataskaana fidee kajaare baalabbaattota arsii ortodoksii fudhatee zamana malee fudhatee fi salaalee. Goorgis qabna nuti immoo warra keenya. Diimaa goorgis warra keenya ijaare. Hoggaa ijaaran arsiif salaalee waliin baatee ijaarte. Har'allee gaafa Oromoo barbaadu waliin haaromsa masgiidas akkasuma. Kun kijiba. Kijiba uummata waliin buusuudhaaf godhanii. Wanni amma oofanis fakkeenya wanni amma waa'ee amantii sana arsii keessa fidaniif Wallaggatti Amaara ajjeesaniiti Amaara jedhaniin
Musliima harka amma wallagga sun irra caalaan nama walloo irraa buqqee achi dhaqe. Amaara jedhanii amaara. Jawwee dhiifama mucaan si afaan dubbatee gaafii filannoo san si irraanfachiise namni hedduun eeggachuu jira. Beekaatiin irraanfadhe. Beekaa irraanfatte? Ayyee. Amma fidan kanaas kanaa ittiin deemanii jiran. Malli jiru maali? Tokko hubannoo namaa kaasuu barbaachisa. Wanni akkasii yoo jiraatte immoo uummanni keenya ni beeka. Tarkaanfiin ni fudhatama. Kana saniin ittiin deemudha. Wanti biraa isin kaaftan waa'ee ijoollee waa'ee idiyooloojii. Kun waan durirraa gangalataa dhufte amma garuu warra furmaataatti dhuftee jirti. Amma Itoophiyaa afaan eliitii Oromootii buusuun hin danda'amuti. Amma sun deebii gaafiin takka beektaa osuma gangalattu deebii argate. Amma deebii piraaktikaalii deebii argatee jira gaafiin ammatti kaafte san. Wannuma hayyootumatti xiqqaa tokko jidduutti waa deddeemti malee amma garriitti fottoo hinuus garriitti nuuraa fottoo qanis hin jiru amma booda. Kitaaba gara dhumaa irratti waan hin barreesse isinii fassara. Saboonni Itoophiyaa keessa cunqurfaman karaa sadiin furmaata argachuudha yaalan. Karaa lama gurguddaa sadaffaan xiqqaadha. Tokko aboo rakkoon tuni 4 kiiloo fi mangistii finfinnee tanaa falli jiru irraa fottoquudha fajaan. Warri gaafii kan dura kaasee Eertiraanonni Oromoon Soomaleen Tigraay itti deemanii deemsa keessa warri Eertiraa ni fottoqan. Warri Tigraay immoo deemanii ashaateedha mallas sun aboo furmaanni irraa fottoquumi 4 kiiloo sana qabachuu qabnaa jeeti olaantummaa argachuu qabna jee qabate. Laman jettanii. Lameen hunda leeyne. Warri Eertiraa fottoqanii bilisummaa siyaasaa argatanii garuu rakkoo Itoophiyaa jalaa nafne. Warri Tigraay dhufaniiti Itoophiyaa irratti olaantummaa argatanii hanga xiqqoodhaaf ni nyaatanii san booda deebi'anii nyaataman. Jarri keenyaas dhufaniiti beektaa mootummaan Abiituuni diqaalaadha walitti. Yaada ilaalcha diqaalomtee qabdi jechuun cross fertilized kan ta'e qabdi. Hawwii nugusoota Amaaraa qabdi. Manyee irree Oromoo irratti hirkatti. Tooftaa warra wayyaaneetiin deemti. Kana jechuun maali? Imperial Itoophiyaa ijaaruu barbaadan nugusa guddaa tokko ta'uu barbaada. Akka jara wayyaaneetitti ummata kana Oromoo qoqqoodee gondaan balman qoqqooduu barbaada. Humna arba Oromoo wanatti immoo fayyadamuu barbaada. Contradiction is a walking contradiction. Wanni ummata Itoophiyaa jeequmsa keessa seensise kana jedha. So warri Eertiraas fottoqanii furmaata hin finne. Warri Tigraay olaantummaa fidanii furmaata hin finne. Warri wayyaaneen guddistees isaan irraa kooppii godhanii Amaara irraa waan laalatanii itti deemuu yaalanii hin taane. So adda inni maal ta'e rakkoo keessa seenne jechuudha. Furmaanni biyya saniif ta'u nuufis laal. Maaliif kun hin ta'e isiniif fakkaate akkaataan biitii Itoophiyaa jedhamtutti ijaaramte. The founding sin. Reefu isinitti himeetiin jira. Parsantii 78 kan ta'u diinagdeen biyyattii Finfinneef naannoo saniiti. Kanaaf Eertiraa Asmaraa irraa fotto'itus siyaasaan irraa fotto'iti malee diinagdeedhaan hirkattuu taate. Gaafa isaan naaqfaa baafatan mallasee waliin seenanii jechuudha. Warri wayyaanees olaantummaa godhan jedhanii olaantummaan hin turtu ni kufan rakkoo keessa seenan. Jarri kunis waan akkasii godhan. So wanni nama baasu maali? Sirna dimokiraasii gadhaabanii namuu haqa fi irratti abbaa ta'e waan waliin qabu immoo walii qoodee sirna dimokiraasiitiin buluutu gaarii yaada jechuun qaba. Ijoollee bosonaa tana gaggabaabsee isinii deema. Ijoolleen tun dhugaa qabantu jira. Tarsiimoon isaan hordofanii fi rakkoon naamusaa akkuma jiru ta'e akka namni yoo shiftaa saamichaa achi bahee miti. Warri saamichaa bahee galee jira keessa. Ijoolleen tun qabsaa'ota yeroo dheeraa turtedha. Ijoolleen tun eenyufaa beeytanii? Ijoollee bara wayyaanee ama 15 kudha meeqa hidhamaa ture. Jijjiiramaa dhufe jedhanii waggaa hidhaa bayan. Jijjiiramni isaan abdatan harkaa dhabame. Imagine umrii kee ijoollummaadha. Qabsoo seentee hidhaa turte hoggaa qabaleetti ati galtu milishaa si xallazu. Ijoollee sanii beeknaa bara. Mucaan ammaan bisaa jedhamu Harargee xarraa hogganu kun
nama hidhaa ture qabsaa gameessa yeroo dheeraati. Kan harsadee hoogganu kun gurbaan gammachuu jedhamu nama hidhaa ture qabsaa yeroo dheeraati. Mucaan sabaayif jedhamu kunis kan arsii maal jedhanii zoonii maaliif balixaa jedhamu kun isaan jalatti wanti jiru kun. So wanni yeroo kun shiftaadha maal jedhan waa lama hin qabdu ijoolleen tun. Ijoollee kaayyuudhaa gabbaate dur. Aarii qabdi. Wanni isin hawwate sun waan hin dhufiniif. Sadi ijoolleen tun bitamuu hin dandeessu. They are fiercely independent. So dhugaa qaban. Akkaataan adeemsa isaaniitii fi gochi isaanii doongora guddaadha qaba. Fakkeenyaaf waa'ee wanti isaan gurguran kun ka milishaa wajjin waa godhuu kun ka amma waa'ee gubaatii kan waan irratti mana milishaa gubuu fa'aa ni garta. Mara kaabinee gubuu. Kaabineen sun yoo walleesse isaa wal loluun waan tokko. Mana miskiina maatii ijoollee isaa qabdu san waan naamusa deebisuu dirqama. So ani ijoolleen tuni akka namni jirutti duriyyee gadi yaatee ka jiru san fudhadhu. Adeemsa keessa amalli akkasii bakkoota adda addaa dhalatuun dhugaadha. Ijoolleen tun silaa bosona bahuun qabdu turte. Osoo wayi waannu. DDR jennee 2017-2018 proposal goonee maallaqa argatanii maallaqa samaa godhan faarsee bulaa ittiin bitatanii bara bifaan. Maallaqa UNDP irraa waraana baa'oo waraana gimboo sabaatti qondaalota gurguddaa kana qubachiisuudhaaf qophaa'e faarsee bulaa asiin warra asiin wajjin haasaa ture kana $5,000 $10,000 qaxaru turan. Akkuma anuma arrabsuu irratti maallaqa UNDP irraa waraana Eertiraa dhufe ka biyya keessa jiru qubachiisuudhaaf dhufe ana arrabsiisuu irra balleessan maallaqa ajaa'iba asitti. Ijoolleen sun mana hidhaatii baatee tiraanspoortiidhaan Arsitti Booranatti bakka ittiin galtu dhabde ijoolleen tun. Marroo isaan dura waan ba'eef ture. Ijoolleen 300 wayi Eertiraa irraa dhufte. Oppidiyoon kaleessa manaa isaan baafte irra deebitee itti fincoofte. Akka namaatti itti dhagamee caakkaa galte. Gaafan galaa jedhuun 2019 haqa isaanii ni beeka. Guddoo Oromiyaadhaa laalaa jennee galaa jennee malee. Ijoolleen galchine maal godhan? Itti taphatan. Deebitee caakka deebite. Eertiraa dhuftee caakka deebite. Ijoolleen takka takka ni bineensomtee ganamuu dadarraa ka'ee jechuudha. So tokko dhugaa qaban kana himu. Lammaffaa dhugaa qaban jedhanii garuu uummata miidhuu hin ta'u. Yoo dhugaa uummata kanaaf ka yaadan taate uummata siviilii ajjeesuun buttaan godhamu kun dhiifis wal ajjeesuun dhaabbachuudha qaba. Siyaasa immoo qabaachuudha qaban. Siyaasaan hoogganamuu danda'uudha qaban. Araarsuuf yaallee jirra. Amma reefu waliin haasa'uu hin danda'u naan jee gurbaan reefu na gaafate. Hedduu yaalle. Amma yaayyaanis dubbachuu ture. Akka yaadatti yaada bareedaadha. Ameerikaa finnee, Noorwee finnee, Keeniyaa finnee, Igaad finnee, UN finneeti. Maallaqaas beekumsaas dippiloomaasiis finneet balleessan walgahii Taanzaaniyaa daasan. Maaliif? Jumlaadhaan marroo hojii tajaajilarurra chirichaaroodhaan sanyii fa'aa bituu qabna jedhaniit balleessan. Durirraa kaasee maal jechuun hin turre wanni kuni baduu hin danda'u. By the way, amma TPLFis akkasii yaaluu jiran baduu hin danda'u. Liberation fronts are not easy to destroy. Kanaaf yaallee jirra. Amma namni gowwoomuu qabu. Harka mariidhaaf balbalti banaa ta'uu qaba. Garuu harki micciiramuudha qaba. Harki micciiramuudha qaba jechuudha. Ibiddi jalaanis gubbaanis itti hidhamuu danda'uudha qaba. Ibiddi uummataa. Amma immoo gaariidha. Diinagdee biyyattii cinaa wal lolatti fixanii taan nyaatanii fixanii amma uummata nyaatu jiran. Uummanni kun gaafa irraa fixan waan hin oolle jechuudha. Daayireekt godhaa deemaa jirra waan uummataa kana. Dhaloota TikTok jette. Talamma. Jechuudhaan ta TikTok isi dabartu. Amma lammaan isin yaa deebisu. Maaliif usee saba useef ani hin beeku. Yeroo amma jiru kanatti haala uummanni keenya biisuun keessa jirtu usuun sheekotaaf darasootaan dubbadha yeroo jennutti hoggansi siyaasaa usuun yoo siyaasarraa abdii kutatee amma booda siyaasa toobadhee namni jiru taate sun karaa tokko. By the way,
Waanin afaan itti meesin itti mujjira. Afaanin kallattii waanin itti hime. Yoo siyaasa toobatee amma booda siyaasa Oromoo fi Itoophiyaan barbaadu jee toobatee gara bira godaane sirriidha. Callisuun. Garuu dhimmi uummata kanaa na laallatti. Uummata kana